Akkamitti barattoota keenya har'a baafata kutaa torbaffaa herreegaa jechuudha. Baafata isaanii ilaaluu qabdan jalqaba irratti yeroo eegaltan jechuudha. Barumsa fadheewu baafata isaa ilaaltanii qabiyyeelee boqonnaa meeqa qaba qayyoo mata duree isaan jalaa sanoo maal qayyoo qabachuu as flash card yaaniin jirri afaan Ingiliffaatiin hubattanii akka flash card qabatanii jechuudha. Gubbumarra jechuudha. Gubbumarra osoo intarnaalii osoo keessa isaan seenin gubbumarratti kan qabatan ta'a barattoota keenya. Boqonnaan tokko waa'ee maalii jaa yaadrimee tuutootaa waa'ee yaada tuutoota waa'ee maalii tuutoonni waa'ee tuutoota jechuun maal jechuudha. Seensa tuutotaa 1.1 irratti muraa 1.1 irratti maal jedha seensa tuutotaa jedha. Seensa tuutotaa jedha. Kun boqonnaa tokkooti jechuudha barattoota. Gosoota tuutotaa jedha. Gosoota tuutotaa kun muraa takka tuqaa lama irratti muraan takka tuqaan sadii maal jedha hariiroo tuutotaa jedha. Innis fuula jaaratti argama jechuudha. Tuuta qoyyubuu kunis tuutota qoyyubuu qayyuu muraa takka tuqaa afuritti argama jechuudha jalatti argama. Akkasumatti fuula 11 irratti jechuudha. Boqonnaan lama maal jedha. Boqonnaan lama intijaroota jedha. Intijarii akkuma beektan kutaa gadittis intijarii ni beektan jee yaada. Kutaa gaditti kutaa 5 fi 6 keessaa hin dhabamu aygas kana fakkaatu jechuudha. Kun isin hariyaa miti jee isiniif hariyaa jee yaadu garuu yoo isin hariyaa ta'ellee kan sirriitti wajjin ilaalee isin hubattanii namallee hubachiisuu dandeessan takkatti kan hubattan ta'a barattoota. Kanaafuu waan isin yaachisu takka hin qabu jechuudha barattoota keenya. 2.1 irratti amma fakkeenyaaf boqonnaa lama intijarii jenne 2.1 kan jennuun sekshinii yookaan muraa takka lama tuqaa takka jalatti marjaa keessa deebii lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa kanaas ni beektan kutaa gaditti. Lakkoofsota lakkaawwiitii fi lakkoofsota hundaa. Jalqaba irratti immoo intijaroota amma hiikkaasaa gaa barattoota yoo hiikkaasaa jennu haa taate as flash card saniif isin gargaara yoon jee flash card jennu haa jennu saniif isin gargaara yoon kajeelte hiikkaa isaadhaa jechuudha. Tuuta jechuun fakkeenyaaf amma boqonnaa tokko irratti ol deemnee jechuudha. Tuuta jechuun walitti qabama waan tokkooti. Tuuta jechuun walitti qabama waan tokkooti. Wanni walitti qabamni waan tokkoo sanis haa qicoollatti ifate jechuudha. Walitti qabama qofa osoo hin ta'in haa ifate. Gosoota isaa gosoota tuutotaa. Tuuta akkamtu jira. Tuuta duwwaa jira. Tuuta daangaa qabu jira. Ka daangaa hin qabne jira jechuudha. Tuuta lakkoofnee fixuu dandeenyu kan lakkoofnee fixuu dandeenye jira jechuudha. Hariiroowwan tuutotaa kunis hariiroo waliin isaan qaban jechuudha. Walitti dhufeenya isaan jidduu jiru jechuudha. Hariiroo isaaniiti. Tuutota qoyyubuu kunis tuutota qoyyubuu mallattoo qaban isaanii akkuma qoyyuboota afran jennu san hir'isuu, hidhuu, baay'isuu fi hiruu akkuma jiran qoyyuboota qabaniinis qoyyuba akka qephaa akka citaa jennuun jechuudha. Kunis qoyyuboota maalitti qoyyuboota tuutaati. Qoyyuboota tuutaati. Haa qoyyubuu jechuudha. Akkuma qoyyuboota afran aljeebraa keessatti barattanii beektan waa'ee hirruu fi hidhuu fi hir'isuu fi baay'isuu kun isiniif hariyaa miti ni beektan barattoota. Kunis tuutinni akkasuma qaba. Qixa qaba, qepha qaba. Akkasumatti illee wanni qaba jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin intersection kennuun jechuudha. Intersection kennuun qepha jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Qixa jechuun subset jechuudha karaa biraatiin. Qixa sirriitii fi qixa tuutaa jedha. Qixa sirrii kennuun proper subset jennaan afaan Ingiliffaatiin. Isin afaan Ingiliffaatiin qabachuu osoo hin ta'in kan isin hubachuu qabdan qixuma tuutaatii fi qixa sirriitii fi qixa tuutota. Qixa tuuta sirriitii fi qixa tuutaa hajuu qofa qabachuuf isin barbaachisa jechuudha. Qormaata keessanis kanuma kaa'ammatu malee intersection proper subset kun keessanii miti jechuudha afaan kanaan jechuun garuu knowing this is good to you kana beekuun keessan is gaariidha jechuudha. Isinis gaariidha jechuudha barattoota. Mallattoolee qoyyuboota akkasuma qaba jechuun innis qoyyuboota afran akkuma aljebraan qabu innis akkasuma qabatu tunniinis. Okay, intijarii irraa kan amma jechuun ammoo wanni hin eekin amma hanga kaasee kana flash card jennu wama salphaa hanguma tokko ta'e gubbumarra jechuudha.
highlight yaanini gubbuma osoo keessa isaa gadi hin seenin kanuma qabatan jechuudha. Kana we call it flash card jennani. Boqonnaa lamarratti intejeroota. Intejerii jechuun akkuma beektan gama bitaatiif gama mirgaa haa qabu. Yoo sarara lakkoofsaa kaafnu ta'e sarara lakkoofsaa yoo kaafnu ta'e barattoota sarara lakkoofsaa haa kaafnume. Amma sarara lakkoofsaa xiyyaa jechuudha. Asiinis akka deema asiinis akka deema. Amma asitti yoo zeeroo ta'e intejeriin jechuudha. Asitti yoo zeeroo katoo ta'e asitti yoo zeeroo ta'e asitti takka ta'a. Asitti lama asitti sadii jechaa itti fufaa deematiin. Okay. Zeeroodhaa gama bitatti immoo asitti -1 asitti -2 jechaati asiin akkatti ichi deema kunis. Kana gama bitaatiif gama mirgaa gaafa jennu kana jechuun sarara lakkoofsaa irratti gisee kana xiyyaa irratti jechuudha. Asiinis gama bitaatiinis asiin ichi deema gama mirgaatiinis asiin gama bitaatiin ichi deema asiin gama mirgaatiin akkatti ichi deema jechuudha. Kana jechuudha waa'ee integeriif yoo jeneraalii yoo ilaaltan jechuudha guutumattuu kanumaa fi kan kana fakkaatu jechuudha barattoota. It is easy to you guys. Salphaadha kun isiniif barattoota. Saniifuu kan tokkoon kan laallu ta'a barattoota. Uumaa waan isin rakkisu tokkoon qabu jechuudha. Okay. Keessa deebii lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa jedha. Lakkoofsota lakkaawwii akkuma beektan naachuraal nambar kan jennu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin lakkoofsota lakkaawwii eessarraa ka'a takkarraa ka'a. Lakkoofsota lakkaawwii. Lakkoofsota hundaa'oo. Lakkoofsota hundaa meeqarraa ka'a? 0 irraa ka'a. Whole number jennaan Ingiliffaani. Whole number jennaani. Lakkoofsota lakkaawwii 0 irraa ka'a jechuudha. Kan akka keessa deebiitti isiniin jedhatamne keessanuu seensa intijeroota. Waa'ee intijerii. Seensa isaa jechuudha. Waliin madaaluu fi tartiibeessuu intijeroota. Waliin madaaltee isaan akkasumatti illee tartiibeessuu isaanii. Ida'uu fi hir'isuu intijeroota. Walitti daanee takka hir'isuu intijeroota. Baay'isuu fi hiruu intijeroota jedha. Kunis akkuma baay'isuu fi hiruu beektan intijeroota walitti ida'uu fi walirraa hir'isuudha jechuudha. Intijeroota guutuu fi maangoo. Maangoo fi guutuu akkuma beektan lakkoofsa guutuu fi lakkoofsa maangoo kan jennuun kamiif kamii jechuudha. Lakkoofsa maangoo kan jennuun kan lamaaf hin hir'amne jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa maangoo keessaa for simplicity jechuudha. Salphaadhaaf jechuudha. Lakkoofsa maangoo jechuudha lakkoofsa lamaaf hin hir'amne. Fakkeenyaaf amma 3 lamaan hir'ama hin hir'amtu. Kanaafuu lakkoofsa maangooti jechuusin maal jennee 3 lakkoofsota maangooti jechuudha. Akkasumatti takkaas wayi lamaa hir'amte lakkoofsota maangooti jechuudha. Takka 3 5 7 9 jecha akka deema barattoota. Inni kun lakkoofsota maangoo kan jennu. Maaliif lakkoofsota maangoo jenneen? Waan lamaaf hin hir'amneef. Haftee malee lamaaf hin hir'amu. Waliigallee barattoota. Akkanaan lakkoofsota maangoo jennaan. Lakkoofsota guutuu immoo kan lamaaf hir'amu. Haftee malee kan lamaa hir'amu. Kan yaamnu akkasiisan maal jennee yaamna? Lakkoofsa guutuu jennee yaamna. Lakkoofsa guutuu jennaan. Fakkeenyaaf lakkoofsa guutuu lamarraa kan lamaan hir'amtu ni hir'amti. 3 yoo hin hir'amtu. Kanaafuu lakkoofsa guutuu miti. 4 hiruu 2 meeqa 2 geesse. Kan amma asitti 2 hiruu 2 meeqa walqixa ta'a takka geesse. Haftee malee geesse jechuudha. Akkana kanaan maal jennee yaamnani? Lakkoofsota guutuu jennee yaamna barattoota. Kunis bifa saniin akkasitti addabaafattan isiniin jedhatamne keessanii. Kanaas kan tokkoon laalutaa waan isin rakkisuu hin qabu barattoota. Okay. Boqonnaa 3 keessatti waa'ee maal ilaalla? Waa'ee reeshooti. Waa'ee reeshoo fi proportionii fi dhibbantaa. Waa'ee dhibbantaa kanaan beektan barattoota kutaa gaditti isaanii beektan waa'ee dhibbantaati. Waa'ee reeshootis akkasuma isiniif haaree jeeyyaatu proportionality kan jennuun kun proportionality kan jennuun kun jechuudha. Proportionii kan jennuun kun maal iseetan reeshoowwan tana yoo 4 fi 4 ol taate reeshoo tana proportionality kan jennuun kun jechuudha. Proportionii kan jennuun kun yoo reeshoon tun jechuudha. Reeshoo jechuun lakkoofsa bifa firaakshiniitiin taa'e jechuudha. Bifa A irra baay'een kan ta'e mallattoo isaatis tokko gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma
takka reeshoo takkaa jettanii keessan agarti. Karaa takka reeshoo lamaatis jechuu dandeessan. Okay, akkasumatti illee lama reeshoo jettanii kana tokko tokko qabdi. Reeshoo sadii jechuu dandeessan. Takka immoo karaa gabaabaa kan jettanii lamarra sadaffaa jechuu dandeessan. Kunis reeshoo. Isin yeroo hedduu karaa kanaan ibsamti jechuudha. Karaa kanaan ibsamti. Akka bifa firaashinii akkuma bakka bifa firaashinii yaa fudhadha. Karaa salphaadhaan jechuudha firaashinii waan beektaniif. Pirooporshiiniitiin kan immoo pirooporshiinii kan inni maali? Reeshoowwan yoo sadii fi sadii ol ta'an takkaa'u afurii fi afurii ol ta'an jechuudha. Akkasisanii pirooporshiiniitiin dhibbantaa jechuun akkuma beektan harka dhibba keessaa harka 25 qormaata fakkeenyaaf hojii hojjetu harka dhibba keessaa 98 99 harka dhibba keessaa harka dhibba hojjete jedhamu bifa saniin dhibbattaanis isiniif hariyaa miti tokkoon kan laallu ta'a barattoota it has a time and also take a time yeroo fudhattiisi yeroo qabdiisi yeroo fudhattiisi jechuudha tan isin gazzisuudhaaf saniif yeroo bal'inaan kan itti laallu ta'a jechuudha boqonnaa kanarraa yeroo geenyu jechuudha. Okay, proportion in ratio and proportion kan nu kanas section 3.1 yookaan muraa sadii tuqaa ta'eelatti kan laallu ta'a fuula 54 irratti jechuudha. Keessa deebii dhibbarraa irratti jechuudha. Waa'ee dhibbarraa jechuudha. Keessa deebitanii ilaaltan jechuudha. Duraan quba qabda yaada yoo kitaabni kun asirratti keessa deebi'u kayyoo kutaa gaditti barattanii jirtan kayyoo isin yaadachiisu barbaadate barattoota keenya. Muraa sadii tuqaa sadii irratti maal baratanii hojiirra oolmaa reeshoo pirooporshinii fi dhibbarraa kennuun jechuudha. Dhibbarraa kennu dhibbantaa kennu kana jechuudha barattoota. Dhibbantaa kennu kanaatu dhibbarraa jechuudha karaa biraatiin. Kanaas haala ittiin hojiirra oolchinu jechuudha. Hojiirra jiruu jireenya kan jalatti akkamiin gaggeessina akkamiin reeshoo fi pirooporshinii inda dhibbarraa yookaan dhibbantaa kennu kana akkamitti jiruuf jireenya kan jalatti gaggeeffama kayyoo kan laallu ta'a jechuudha. Boqonnaa afur irratti ammoo maal jaa himoota walqixaa saraarawaa jaa himoota walqixaa saraarawaa. Anas sekshinii boqonnaa afuritti kan laallu sekshinii afur tuqaa ta'eelatti maal ilaalla tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa. Waa'ee tarmootaa fi ibsamoota aljeebraatis kan laallu ta'a himoota walqixaa saraarawaa kan laallu ta'a jijjiirama tokko furuu jechuudha. Jijjiirama tokko furuu jechuudha himoota walqixaa saraarawaa jijjiirama tokko. Okay, sirna koordineetii diriiruu kan laallu jechuudha. Waa'ee qarxii fa'aa kan laallu ta'a as keessatti bal'inaan kan waan isa rakkisu ta'u barattoota keenya bifa ifa galeessa ta'een jechuudha. Eenyullee ka hubatee eenyullee ka qormaataaf qophaa'uu danda'u jechuudha. Bifa adda ta'een kan laallu ta'a jechuudha. Yeroo boqonnaa afur irra geenye saniif waan isa rakkisu tokko hin qabu barattoota keenya hojiirra oolmaa himoota walqixaa saraarawaa kanaas haala hojiirra ittiin oolchinu jechuudha. Maal keessatti jiru jireenya keenya keessatti itti fayyadamna kayyoo kan wajjin laallu ta'a barattoota keenya. Boqonnaan 5 waa'ee maajaa naannoowwanii fi bal'ina danaalee diriiroo jedha. Naannawaa fi jechuudha. Naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo. Naannoo isiitii fi bal'ina isiidhaa yookaan eeriyaa kennuun jechuudha. Keessa deebii rog-saduutaa danaalee rog-afreewwanii jedha. Danaawwanii fi bal'ina danaalee rog-afree naannawaa fi bal'ina rog-saduutaa marsaa fi bal'ina geengoo. Hojiirra oolmaa naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jedhu tokkoon kan laallu ta'a boqonnaa 5 keessatti. Boqonnaa 6 keessatti waa'ee walitti galummaa danaalee diriiroo laalla jechuudha. Waa'ee achitti waa'ee danaalee fi waa'ee bal'ina keessa isaatii fi ala isaan laalleme asitti immoo walitti galuu danaalee walitti galuu isaanii laalla jechuudha. Walitti galummaa danaalee diriiroo kan jedhu kan muraa 6 tuqaa ta'e kan laallu ta'a. Hojiirra oolmaa walitti galummaa danaalee kan jedhu kan muraa 6 tuqaa lama kan laallu ta'a boqonnaa 7 irratti gaafa laallu achi dabarru jechuudha. Boqonnaa daataa kan jedhu waa'ee daataati kuni gabatee deddeebi'iinsa gatiiwwanii fayyadamuun daataa qindeessuu kan jedhu sekshinii yookaan muraa 7 tuqaa ta'e kan laallu ta'a. 7 tuqaa lama irratti immoo ijaarsaa fi hiikaa chaartii baay'ee kan jedhamu kan laallu ta'a. Gatii guddaa giddu galaa fi gatii marmartuu gatii gidduu fi reenjii daataa kan laallu ta'a muraa 7 tuqaa 3 jalatti 7 tuqaa 4 jalatti immoo hojiirra oolmaa yaadrimee qabannaa daataa kan yoo kan laallu ta'a. Kana jechuudha biyyeen kitaaba kutaa 7 boqonnaa hanga 7 qaba jechuudha. Adda flash card kan inni saniif xiqqishuma gubbarra isiniif gargaara jechuudha barattoota keenya. Kan boqonnaan tokko waa'ee seetii yookaan uraalee yaadrimee seetii kan laallu ta'a jechuudha barattoota keenya. Kun
kanaan eegallu taa'e Attaltaan yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jennaan akka nu hordoftan garuu isinitti hama maaliif jennaan bifa adda ta'een qormaata ministirii jechuudha tiif qophaa'uun kutaa qormaata kutaa 8ffaatiif qophaa'uun kutaa 7 eegala waan ta'eef sirriitti barattoota keenya akka qixa sirriitti hubatanii qormaata sanii qophii gahaa qabaatanii argatanii bifa adda ta'een akka deebiftanii irraa gammadanii mullee lafaa ta'uu qaba jechuudha barattoota keenya saniifuu nagaan nu jiraadha affeerraa keenya nagaan nu tura yoo